Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya akkamiin nagaa keessanii fayyaa jirtu? Alhamdulillah hin nagaa. Nabira hundumtuu nagaa nagaa keessanii. Ramadaanni maal fakkaata? Akkamitti isin qabii? Isiniin jedha hundumti keessanuu. Alhamdulillah nu bira bareeda. Akkam jirtan isin jajjabaattuun isiniin jedha. Akkam jirtammee keessattuu warri akka nu mana namaa warri jirtan yeroo Ramadaanaa kana. Warri mana namaatti soomaa jirtan maatii irraa fagaattanii biyya irraa fagaattanii keessattuu warri mana kontiraataa jirtan warri akkana akkam jirtan akkami isiniin jedha. Yoo biyyi nama biyyuma namaati hundumtuu yoo keessattuu warri mana kontiraataa kun xiqqoo hin ulfaata. Alhamdulillah akkam jirtan akkami isin qabii isiniin jedha. Har'ammoo wayin hojjedha jedhee qopheessee jira. Warri barachuu barbaadan asuma warri hin beekne ni barattan jedheetiin yaada. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Waan beeknurraa waliif qonni bareeda. Akkas isiniin jedha viidiyoo kana share, like, subscribe godhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaan isinitti agarsiisaa na hojii turan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya kinoo asitti seemseemii fi absuuda walitti makeetiin jira. Asitti immoo inqulaalii fi naskifee xiqqoo isiitti godhee jira. Asitti immoo jibin kiirii qaba. Asitti immoo akkuma argitan kana lixii bukeessiitiin jira. Amma akka wajjin hojjenna baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Garuu jalqaba yeroo bukeessu isiniin hojjenne waan natti hin toline viidiyoo maalitti dabaltee hojjettan pinkiin powder maankaa tokkoo fi kaameraa maankaa tokko, sukkaara maankaa lama, inqulaalii tokko, zayitii, shinii buna akkasinitti godhee bukeesse. Yeroo isaan isin hojjechuuf natti waan hin toliniif isinitti himee jira. Fi aannan boodara diyoo jedhee maal jechuu harkaa bade niidoodha. Niidoollee sinii tokkoon itti godheeyanii likkee haguma isin qeesseetu maal jechuuf akkas isin jedha. Amma hojiin hojjannaa gara hojiiti. Jibinii haala kanaa kukkutee jira. Lama godheetiin jira. Isin akkuma barbaadanii xiqqeessitan hojjechuu eddanillee baay'istan hojjechuu eddanillee akkuma fedhii keessaniiti jechuudha. Akkanatti gootuu lixii achi yoo kaatan immoo kanatti ilaal jibina keessa keettanii akkanatti cuftanii cufamaa akkanatti akkanuma gootuu jechuudha. Akkuma daabboo qoloo biyya keenyaa sana akkanumatti gootanii asitti qabime. Akkasii jechuudha. Obboleeyyan kiyya akkuma argitan haala kanaan xumuree jira. Kinoo geessee jira kanatti. Achi booda maal gootanii fooxaa qulqulluu kan nyaataaf fayyadamtanii jira. Isa sana akkanatti itti gadi cuftanii fooxaadhaan martanii xiqqoo si tursiistan jechuudha. Guma daqiiqaa 10 akkas. Achi booda foroonii keessa galchina. Yeroo bilchaatee baay'ee isinitti agarsiisa. Fooxaa kanaan akkana eega shaffanii ka'ee booda xiqqoo yoo inni ofiinuu hin fufurdatan hayaasuma keessattuu jechuudha. Argatanii gurgurdate kan jalqaba hojjedhan sararri jalqabaa kunni. Achi booda kunoo inqulaalii asitti qopheeffadhe kana bunaa fi naskifee fi inqulaalii achi ka'ee inqulaalii kana gubbatti dibee naskifee kanaa fi kunoo absuudaa kana akkuma argitan irra firfirsa. Achi booda foroonii keessan seensisaa. Achi booda yeroo baay'ee isinitti agarsiisaa. Akkuma argitan kunoo amma xiqqoo tursiisee baasee jira. Amma killee kanaa fi buna walitti godhadhe kan argitanii. Isa kana gubbaarra diddibaa amma. Itti diddibduu kanatti erga dibnee booda maaliifi akka seemseemii kanaa fi absuudaa kan akka nuu qabatu deebii ammoo gizee foroonii keessa geettanillee hin bareeda. Kalariin isaa daalachaan ta'u hin diimata jechuudha. Buna xiqqoo isin naskifeetti gootanii inqulaalii wajjin akkanatti haala kanaan buruushii kana irratti diddibdanii gootanii akkanatti hunda isaatu waliin geenya. Bakka kana naanqate jidduun kun
akkasitti kanatti erga waliin gaannee booda hundasaa akkanatti bareechinee erga itti dibanne akka adii ta'e nu jalaa nafne achii booda kanatti jechuudha. Walitti meeshaanii yeroo itti gootan kalarii isaa baay'ee bareeda. Kan akkanatti itti firfirsee jira kun isinitti mul'ata jedhee yaada. Akkasii amma firoonii keessan kaa'ee kaa'uuf deemaa jira. Akkanatti bilchaatee jira obboleeyyan kiyya. Amma maal goona? Sukkaara burcuqqoo tokkootii fi bishaan burcuqqoo tokkoof walakkaa danfisee kan amma asirratti naqaa jechuudha. Ho'aa isaa irratti akka namatti itti buusan gubbama isaa namatti hojjettan keessatti akkasitti akka dhuguu jechuudha. Akkasii kanatti kun itti buusnaa booda immoo yeroo keessaa baasu isinitti agarsiisaa qorruuti. Akkanatti baaseetiin ammas keessatti daraddara jechuudha. Akkuma argitan kennu kana fakkaata hojjedha. Homaa nama dhibuun isiniin jedha.